Harma jigaa baannee deemnaa miti okay? Harma kiyya abbaa fi ammaan lalaa oola. Brother. Akkamitti bara duubaan? Qabdu kaayanii deemnaa. Harma dhaabbatee qabna. Brother. Maal dhaabbate qabaa? It's okay, family tap copy link godhaa. Naagalu didi. Harmi kan kee biyya guutuu gaa'ee jechuun maal jechuun? Jigaan baadhee deemaa miti okay? Jigaan maal? Adabame dafiitti adabame makaa sirbaa itti baniitti caffare. Gilaaf qabda roos hundamamme. Maanti kolfam? Filigaa keessaa fillaan dhifillaan. Waan ati jettu tokko inni si adabamaa mi'aan. Ana si fila adabamu gaddura fe'uuni. Ko adabamire harma jettee mi harma laal kinoo hoofeeti. Si mul'ata? Si mul'ata laal kinoo haati kiyyaa yaadu tola. Abbaa fe'een beeka kiyya. Akka warra kaanitti ka jigee miti su ka dhiirti suqumaa oltu baadheetiin deemaa miti dhiirti akkana jette natti hin buutu okay? Dubaan akkamiin godha harma kan kee baandiraa biti? Baandiraaleen ta'uu baate amma irratti heerumtuu miti akkamiin jigaa harmi kiyya? Bro. Hin heerumne? Dagai kai adabbi adabami kai sa ewa. Kai adabbi ke adabami. Eenyu namni kana si qofaaf giftii kan kun. Dhirsa kiyya yoon jedhe maal ittiin beekta? Oo dhirsa keeti? Dagai kai adabbi adabami. Hayya adabbi. Adabbi takkaffaa ol kaatee sirbita. Adabbi lama kunillee adabbi kan lammataati beeki. Adabbi kaslaa adabamtamu. Adabbi takka ol kaatee sirbita. Ol kaatee nuti caffarta harargee kan ukkeerraa kaastee jechuudha. Adabbi lammaffaa kophee kan keessarra hiitee. Hayi. Jartee qoraaliyoo jetta. Adabbi sadaffaan saamna nyaatta. Gowwaa dhasaati. Gowwaa miti. Siin na aarsi. Ani aarsuun feenee ture. Sii harma kiyya bu'e okay? Harma kiyya itti buuna qabu. Harma jigaa baattee deemta ka biyya ga'u jettee mi? Harmi kiyya. Akkas hin kennee bira. Kai. Ati haa. Kan kee keessa wayyaa tuulii akkanatti. Kopheen ajii jirta kopheen qabu. Okay, kophee malee jiraata. Hayyee wayyaa garaa kee keessa akkanatti tuuliiti jechuudha. Akka jaarsa guddaatti dullachaatti achi dhaabadhuuti akti godhe. Kun adabbii lammaffaadha dafi boo adabbii lammataa seega akkas laati kun kan ammaallee seeggata. Ilillii guutaa gaayis ilillii lama namni adda. Biqiltuu. James Kina ko. Biqiltuu wallahi huccuun kun istiraach hin godhu. Ende huccuu kabiraan qabdooti maan taate sila nama wayyaa hin qabne taate namni biraa ilillii takka family. Gandeen jira. Kanuma baafadhu? Ndagaraa keessa kaayee dure. Huccuun dabaafadhu? Kai ka godha dubbo malee ka adabbii lama. Okay, biqiltuu wallisu? Kaayiti sirba yaa maantu nuun gainu filannoo see filata ol kaayiti akka dhukkeerraa kaasee sirba kanatti. Sirban baanu afaaniin. Hin fedhu. Biqiltuun kalleessaa walaloo fa'aa uummata xiqqishoon sana dabne please. Please lubbu. Gandeen jira. Waan fedhe. Ashaboo gaafadhu ashaboo naa kennaa jiriin arraba kee irra baattadhuu taa'e. Jaarsaa fi jaartii laatoo. Maanta na ibisaan dalagaatti jiran dhiisi amma sa'aatiin sagalee waan ta'eef ka'e kabraa hojjedhu. Dalagaa maali? Isa saantu beekama ka'e. Ashaboo arraba kee irra godhadhu yookaan immoo kolgeetii jedhu godhadhu. Adabbii daree ka'e. Wayi dammoo shi sangaa godhadhu jechuudha. Mboo ani sangaadha jedhe. Ninja. Gizee kudhan jetta gizee kudhan filtera sangaa san godhattee mboo jettan akka horiitti jechuudha. La ilaha illallah. Daafii adabbii kan lammataa si eega. Ol ka'e gamaan bakka tokko teesseeti zamaanoo maan adabameen ka'e. Maal kiyya laalu feetisa? Ol ka'eeti kafeetee miti adabbii adabame ani gizee na adabde ol ka'eetiin si adabamaa miti zamaanoo guyyaa takka si dideetiin beeku waan na adabdu ka'e adabame. Haa qoy wanta kan jira dhaggeeffadhu. Wanni filtara jettu san irra naagessi. Irra godhadha. Mboo. Tuno. Qoy isaan irra qoy ilaalutti jira filtara keessa. Naan dhufne gaa. Barbaadi ni jira barbaadi kinoo gizee maan kun ምንድን ነው? Inaansi bira gizee gattuqte si dhufa. Isaa booda inaansi gattuqte booda effekti ka jedhu gattuqe.
Kattu kee gaalmattaadhaan jimmaa uddee wayii. Effekti kajeellutu gisan booda ka kiyyaasii dhufa. Zamaanu qoosuu jira beeki. Giftara kiyyaa. Wallahi qoosuu hin jiru. Hayyee kana godhadhu kunuus. Sayintu Islaamni akka jibu miidha. Kunoo kana godhadhu. Kunoo. San booda. Angan sangal. Sadii. Ngau. Jadi hundee kudhanii. Mbaa sangal. Injedin jan. Yoon jenne giftii naa kana inje. Jay afur jay. Mbaa sangal shan mbaa torba mbaa sangal mbaa sangal. Ganaa siyafa jedhu. Mbaa. Ganaa siyafa. Deem. Finaanaf. Mbaa sangal tarme. Ayyeessoo kennan adabbii. Kan sila adabamte kan ammaa kun Baakki sayeen walmarratti qaxxaambe kanuma. Gizeen adabde anaas adisee ani illee siin adabamu kee. Tokko lamaan isaa wal irratti. Kan kana gooti gaasa osoo jirtanii. Abdii koo thank you so much. Gilaafii keessa gadduqaa kennaa waan kennitan faamilii shaniin baay'isa. Har'a qixaatiin shanii qixaatamee wallahi rakkoo. Adabbii lammataa keessee miti zamaanoo adabbii takka asirra jira. Hin jirtu. Ni jirti boo. Ijooltu fayyaan qabdu sun. Kuma sadiin gizee lama si moo'ee bakki. Niitoorkii adda muree. Ara bakka otoo wal takaraa kan rugeemni qabame neetworkiin adda muree hin jiru okkee. Boo deemaa barreessaa fi faamilii. Dhugaa rabbi barreessaa. Arra naareen tiktookii takka aareen beeku. Soke. Rakkoo miti maal ni taphannaa migizanii nama wayin illee adabameetiin jira deettiin shamaxxata soke tapha godha. Karam shamaxxatti. Kara fedheen shamaxxata ree yoo adabamteen si adabamaa. Dantaa qabdi duraan shamaxxatuu barti. Maan jette. Huccuma akkana dhoofadhu mee bakka dhoofadhu. Miira keessa yoo galangaa warri na jira jiru. Si hin jedhe beeki. Akkana dhoksadhu. Illi sadii guutaa faamilii. Geemni geema disrespect wal godhuu waa biraati. Okay illi sadii guutaa. Wallahi hedduun aareerra. Illi sadii naa guutaa faamilii kaas jirtan. Miskina wallahi. Irri fadhu fanis tana booda. It's okay. Atillee naa rifa ani geema takka asirra hafeemi gizeen adabde. Kaleewu adabbii iddoo kan si biraa qabu ni beektaami. Illi sadii. Dhiisisin jechuun turani. Kalee adabbii iddoo kan si dhiisanii beektaami. Sihi jedhe beeki harmi kan kee biyya geessi ka jedhe sihi. Gartee ani nama gaafa na laaltu dhagaa si fakkaadha wayi dammoo gaafa na laaltu hoomlessi wayi si fakkaadha. Akkamiin si godhani? Ootizimii wayi si fakkaadha. Illi sadii guutaa faamilii. Wayi harma keetii maaltu naan geenne? Amma dubbachuun turre. Gadin jiinii jeen gizee gajjettu ni mul'ata. Gasii amma booda jettee taara mirkanuu jirta zamaanoo dhiisati waan jettu yaadachaatti hin jirtu waan ta'eef soke. Illi sadii guutaa dhiisa. Nama mirkanuu waa yaadatu beekaniisa. Dhugutti hin jiru warqamootti hin jira. Akka qabamaa jirtu ni beekaa beeki. Takkaffaa otoon adabbii sirraa qabu adabbiin irraa hin qabdu jette. Adabbii soke taa'u kudhaayyee. Uummatuma akka miggina asirratti taa'u jiran. Ambar tiktok kan yoo ofirraa dhiise na wayya. Ni naara billahi. Billahi na arsa jira. Abdunasir Galatu sumana wayyan. Miskin tichari. Samiroko. Kunis leen kelloo bare. Hoggali takka biyyaalaa na dhaqaatti qottu. Wal jijjiirra. Ati qottu. Akkana giftii siin kan inni ilaalta qottu wal jijjiirra. Biqiltuu koo nama qaalii. Nama arsiteetii jirta zamaan otoo si jaaladhu si aaree. Maaliif? Isa kee dhiisi. Si aaree jira baay'ee. Otoo si jaaladhu akka malee otoo si jaaladhu waaqi. Wallahi hamli taa'u godha. Hay maal si godhe? Humaan goone. Awwalan raacuuf mee waan iyyuu kana araan dennash uummata kanaa waliin lolchiise gadduruu yeroo itti banattee teessu kan. Itti banadheetiin teenye ofiin dhufe. Dalagaan isaanii. Hin jedhini akkasii hin jedhin. Haa. Ofiin irra dhufe. Ndi? Duuba maal irra kaatanitti artu? YouTube irra jira fakkaata. Bilbila kee irraan banaa jira miti YouTube irraa banama. Biqiltuu koo. Obboleettiin si qabu gammettiin si qofani beektaa midhiifama naa godha. Boo akkan jettee karaa na nyaatirre. Ati nama jabaadha namni jabaan nama hubata dhiifama. Abshir.
Sinjala dabek. Yani seddu si jalan. Hayy. Jalalan normal mami. Ya normal ma sinjala. Daslawan berakan mala ka sinjala dufet. Kawaltu kun ingirat. Senjuru sa jarti kabda jarani misila kami situ sitti buan. Ummanni dafee hagan tiime kun ummatumaa kami. Biloogi godhee fita warra TikTok jijjiirra jiru kana hunda isaanii. Namni kan jijjiirra fidee nuuralee namoonni kitaaba mana zamaanoo bituutti jarti qaba jaanii. Kitaaba keessan fudhadhaa. Warri maallaqa gashuu turtan kitaaba keessan fudhadhaa. Abaluun naa kennaa abaluun naa torban kananiin dhufa dama. Dhugaa kawalin tuunetti. Maaliif wal dognasa? Normaala walaa garu. Fageenyumatti hayaa'e waliin jenna okay? Isin yaadiin isa. Ana ammas dallaa harkaan fuudhan. Akkam gootare? Akkamii salaamata nama gaafatta? Akkasii? Shari'aan hin eeyyamtuumi? Hin eeyyamtu. Tamurti guutuu afaan ni eeyyamti. Saliin fira. Kamurti guutuu afaan eeyyamti. Dubaayii kootu situs maas. Badda koo. Sadiin baay'ata meegasii qaatu qaba. Ambadhaa sugaa araara kasan hin jibbine maaliif kana qodi darreef. Sadiin baay'ata faamilee. Nama araara kasan jibbuu miti. Awwalitti isin hin dirre. Dantaa kasaniif shakartanii wallalta deemu. Sadiin baay'ata faamilee. Biqiltuu. Wayee. Maali yoo namni akka bu'aa dhungatu. Eewwa. Maamma nama koo. Bilii kiyya guutiree immoo. Eewwa. Wayyaarti. Ara bilii na dhungadu. Na dhungadu maa bilii. Itti fufi. Maamma nama koo. Biyyaaf geessaa barate biyyaaf geessaatiif ifu sirna biyyaati. Maamma nama koo foloo godhaan maamma namoo namni dhibba shanan kun. Ma fixinati. Haala fixina. Murtii guutuu ni beektaa? Murtii guutuu isa kamisaa kami? Murtii guutuu beektu? Kaabbaa seenaati. Kaabbaa seenaati moo kaabbaa viidiyoo? Hayilamaa idaa murtii guutuu? Murtii guutuu hedduu jirare. Kaabbaa seenaatiif maal jette? Miyyoon tokko. Kaabbaa seenaati ka. Kaabbaa seenaatiif ka viidiyoo tani maqaa balleessan sanire. Aw jennee maqaa balleessine tolchite amma rabbi si baase. Sila ajandaa si godhate dalagaan qabu. Eenyu ajandaa na godhata na murtii guutoota ajandaa ol godhata. Maaliif? Guutuun beektu ajandaa ni tolchee fida. Akka namni mana oofcoo qabutti inni waqtuu ajandaa qaba. Si tolchee si fides. Aniif murtii guutoo maaliif wal dhabnare? Mucaan halkan nama dhufa. Guyyaallee haa dhufu halkanillee haa dhufu soke. Ummaa waliin nu buusa. Murtii waan dhufte isaa ilillii kennayyuu. Thank you murtii. Ilillii si kanne. Thank you hayyeega. Ilillii keenyaan assalaamu alaikum. Maa kofaltasa? Ummati maqaa si balleessaame viidiyoo jee? Ni dhufa halkan. Haa dhufu reemaan. Jinniidhaan nama sana. Dhaqaamaan dhufuu dadhabe. Dhalatti manaa baan dhufa. Hin beektu atis. Murtii! Akkan dhufne balbala kee okkee? Hin fedhu okkee? Hin beektu ati. Kan kalleeyu. Adabbii kan kee himadhu biro. Waan hin jiran aseen booda garaa nama gubdi micoon ta'u. Aboo murtii guutuu sitti haa dhufati galgala. Eenyu adabama eenyu si adabame eenyu?